yeroo hundumaa otoo namichi kun pheenxee ta'e jedhee kana irratti hawwoo jiraate nama lama qofaadha nama sadiin beeku nama lama achi kee taa'eetu kun pheenxee ta'e dheena waan achuma kee taa'eeyyuu tokko raayyaa abbaa macaa baay'ee nawwa dhugaa baay'ee mana lammaffaa immoo paasterii dhuma cimaasaa utuu ta'e namichi kun as dhufee wangeela utuu nu barsiise warra kiristaanaa kanan jedhu abuma asiin baay'een dinqisiifadhan utuu inni pheenxee baatee baay'een barbaada. Immoo sheerchii bulaa inni jedhan dhugaadha moo sobadha? Soba. Tokko soba tokko dhugaadha. Akkam? Tokko soba tokko dhugaa. Tokko soba tokko dhugaadha hin jedhe. Isa kamtu soba isa kamtu dhugaadha? Amma tumtu nama islaama ta'e utuu qalbiin jijjiirratiin namni dhaqee waldaa keessa bulaa waldaan sun seeran qabdu waldaan sun gadhiifiidha zabanyaan qabdu jaarsolii waldaan qabdu waldaanii cubbamaa dhattee waldaa kee bushitu sun tokko waldaan dhaquuti balbalasa gaayilas godhattee jira kan jedhu jira deebistaa fi booda isa sitti deema isa sirriidha isa kamtu dhugaadha ree waldaa dhaqee buleen beeku innanne sammuma kottuu yaanneen gaafa jimaataa ilaa islaamummaa kiyaan isinii deebiseera san jedhe iyyuu ani hamman sa'aatii amma misaa nyaachaa jiruttutti yaanneen islaaman ta'a misaa nyaadhee ka'ee utuun buna dhugaa jiruun waama tokko tokko gaafa nargu jammaru na dabbareennaan waama daqiiqaa 15 gidduu jiruun viidiyoo sana waraabee gadhiise ittuu yaanne deebuu koo jechuudha badingatno yaada waaqayyooti yaada koo ta'uu baate jechuudha. Sagantaa waaqayyooti inni lammaffaani waa tokkoon sitti hima sirba sirbuu moo faarfannaa dhaggeeffachuutu haraama gaafa na deebisi jechi amma achi keessatti lamaan saayyuu isaan haraamaa jedhu dhaggeeffadhu achi keessatti siinan si gaafata faarfannaa dhaggeeffachuu moo sirba sirbuutu cubbuudha. Sirba sirbuu cubbuudha maal kun gaaffii qabaa? Gobos nashiidaa islaamonni kan akka baraayyaa fa baasan sana dhaggeeffachuu cubbuudha moo sirba dhaggeeffachuu cubbuudha? Anaaf lamaan saayyuu tokkodha achitti. Miti. Hunduma isaa sirbatu cubbuudha. Maaliif siin jedhee akka kootti siin jedhe bara akka kootti naaf lamaan saayyuu tokkodha achitti. Jarjariin kaayee na dhaggeeffadhu. Na gaafatte mini ree na ficha. Jubban. Farfataa. Rabbiin hin galateeffataa. Malee seenaa islaamummaa, seenaa quraanaa, seenaa hadiisaa bareecheetti kan lafa kaa'uma fakkeenyaaf raayyaa abbaa macaa baay'een dhaggeeffadha. Rayyuu mana koo keessatti dhaggeeffataa hin jiran. Raayyaa abbaa macaa bataam namni oddoo. Nashiidaa isaa jechuudha. Kan warra kaan hin beeku naan galu iyyuu afaan isaanii. Garuu raayyaa abbaa macaa namumti hin dhaggeeffanne hin jiru namumti hin jaallanne hin jiru. Tokko si gabaabsuudhumaa fi anfaarfannaa daqiiqaa tokko bitiitii sekendii tokko fadda kutee utuu hin dhaggeeffatiin oolee buleen beeku. Makiinaa keetti kan jedhamu immoo isaanuma wajjinutu deemaa jirruun dhaggeeffadhe. Maaliif yennaan xiqqoo jeeqama waan hin jiruuf anfaarfannaa dhaggeeffadhe hin jireenaan laqe kun immoo cubbuu miti maali? Ijoollee islaamaa maali? Ijoolleen peentees ijoolleen islaamaas meeqatu sirba dhaggeeffataa oolanii maali iddoo jiidha? Itis no siiner kun cubbuu miti. Garuu akka mantichaatti immoo faarfannaan haraama moo haraama miti fakkeenyaaf akka mantichaatti. Haraama kan jedhu hin baranne. Amanticha keessa jirta kan namni dhuguma amanticha sirriitti amanee jiru faarfannaan dhaggeeffatu kun sirriidha. Sigalee namni Yesuusiin ganee jirus sanumadha. Warqee xumuruudhaaf yaade. Warqee baay'ee waan jarjartu natti fakkaata. Nuu hin jarjaran akkanii gaaffii sirraa qabutti ani gaaffii baay'een sirraa. Gaaffii namoonni hundumtuuyyuu warqee xiqqoo wajjinaa saawuu natti hin tolaan jiru dhiisi. Gaaffii itti fufiyyeeti. Warri kiristaanatis dhaga'uu barbaaduudha. Gaaffii obboleewwan keenya islaamotaatis dhaga'uu barbaadanidha. Gaaffii kana akka nu deebistu abdiin qaba. Yeroo baay'ee akkaati waan qarshii maallaqa guddaa isaan irraa fudhattee gara amantaa kiristaanatti deebiteedha kana haasa'amusi. Kuni haasa'a miidiyaa guutuun beekudha. Mee isa san
dhuguma qarshii guddaan harka kee galee dhuguma maallaqa si laatanii stiil 16,000 waan akkasii fa'aa taasifamaaf jira hin beektaa. Mee waa sadirraa waa jedhi isa dhugaa jiru nutti himi. Yeroo lama waamicha godheen ture. Tokko kutaa magaalaa Furii bulchiinsa kutaa magaalaa Furii fuuldura dhaabbadhaatii roobii ganama sa'aatii 11 walakkaadha hiriiraatii namoonni maallaqa natti laattan darrasanii keessan qabadhaatii baankiidhaan immoo piriintii isaa baafadhaatii narkaa fudhaadheen ture hafani. Lammaffaa immoo maallaqatti laadheennaan maallaqa keenya irratti galsheen jira maallaqa irratti galshee kanaaf immoo nagaheen qabadhaatii kutaa magaalaa Furii waajjira poolisii kutaa magaalaa Furii bakka koo wajjinan itti himin bakka hin jiraadhu wajjin achi koottaatii addisuu barbaanna wettanii waajjirri kutaa waajjirri poolisii yookaan dhimmi nageenyaa kutaa magaalaa Shaggarii Furii namni wallaale hin jiru. Isa barbaanna wettan bilbilanii kootti waajjiratti iddoon akkasiif si barbaanna maallaqa namaa fuuteedhanii achiinis koottaannaan namni hafuura baafatu dhibe. Carraa sadii laadheef darrasanii ittiin alaattan immoo karaa seeraas karaa bulchiinsaas yoo dhufu dadhabdan miidiyaa irratti baasaatii maallaqa manaatti laanneedhaatii darrasanii isaa yookaan nagahee isaa wajjin baasaa argisiisaa innaanis saaxira jedhan kana caalaa qabeen ofitti qabee dhungadhaare maddii isaanii keessa tokko lama. Inni lammaffaan waaqayyoof haa galatu. Maallaqni harka jirus maallaqni harka galees hin jiru. Isuma gara fuulduraanaa abjootaa jiru. 16 sanatu 36 ta'e natti tola. Maallaqni na bira galee hin jiru. Maallaqni harka galees hin jiru. Waa lama kaasani tokko miliyoona 16 nu saamee badeedhani. Takka lammaffaan immoo miliyoona 16 obboleessa saamee badeedhani. Obbolaa waliin saamu walii kenna malee abbo. Tokko kana. Inni lammaffaa ani baasee raayyaan bareechitee na beektaa nutuun dhaga'u otoon argu yeroo baay'ee. Dhugaan qabataanaan baay'een callisan. Baay'ee man callisan dubbadhu. Hin haasa'ullee. Hin falmadhullee. Maaliif dhugaan dhumti sun iyyuu afaan qabanii haasa'a waan ta'eef jechuudha. Isa kanaaf birri miliyoona 16 nu harkaa saamee badee warreedhanii miliyoona 16 miti lakkoofsa 16 warra beekee iskiriptoon caafuu hin dandeenyetu birri miliyoona 16. Isa dhugaa zeeroo meeqa qaba miliyoonni 16 ittiin jettee namni beekee sittiin himne baay'ee isaa jira garuu lakkoofsa 16 caafa isa booda eemmii immoo caafa 00 itti fufee caafuu waan hin dandeenye baay'ina 0 sanaa waan hin beekneef. Furmaanni inni qabu 16 barreessee eemmii bira kaa'aa jechuudha. Tokko kana. Innaasa kanaaf maallaqni saantibii cabduu tokko miti birriin 10 na bira galteetti taanaan na awwaarradaa miidiyaa irratti baati. Risiitii qabadhaati. Birriin 10 na bira jirti taanaan. Na awwaarradaa karaa barbaaddan seeraan illee taanaan heeraan illee taanaan onlaayinii illee taanaan jechuudha. Namoota baay'ee kanan taajjabu jiraate Mubaarak Tasammaa yoo ilaaltanii addisuu tusiin salphisiin maallaqa kunaa deebisee viidiyoo wayii hojjetee ture. Akkamitti akkan tuffadhe nama sana. Akkamitti akkan tuffadhe. Miidiyaa kana irratti waliin beennoo birriin irratti ergaa tokko. Birri 20,000 irratti namni wayii ergeenii obboleessa isaana jalaa nyaate kan jedhu kaasanii. Okay. Inni kunis ragaan jiraate nan piliisan birrisa guddaa miniin birriin dhumti 10 sirratti darbeera namni jedhu yoo jiraate osoo karaa barbaade na gaafate natti tola. Waaqayyoof haa galatu ofii koo bichaan fuudhee dhaqee ofii koon fudhee deebi'ee lubbuu koo balleessuu waan hin barbaanneef gara jireenyaattiin asii as dhufe. Itti fufee kan jiru maallaqa obboleessa keessaa hamtee deemte warrattanii obboleessa koo saamuu dhiisee waan barbaade yoon godhee inni kun obboleessa koo laallata malee uummata miidiyaan ilaallatu. Tokko kana. Lammaffaan namni akkamittiin obboleessa isaa saama? Anaaf abdii gidduu waan akkasii amaleeffannaan akkasii hin jiru baasee. Dhugaan isinitti himaa. Anaaf abdiin yoo barbaanne obbolaa walii taana, yoo barbaanne abbaa walii taana, yoo barbaanne hiriyaa walii taana, yoo barbaanne haadha walii taana, yoo barbaanne gorsaa walii taana. Anaaf abdiin obbolaa qofaa miti. Kan isin beekuu qabdanii jechuudha. Fakkeenyaaf abdiin utuu lubbuudhaan jiru seerri qabeenya abdii akka maqaa kootti naanna'u godhu kuni seera akkamitiin akkamitti yaadama laata? Hin duunee jiroo, hin dubbatoo, hin socho'oo, hin deemoo. Isinii galeera miti. Kanaaf dafqi nama tokkollee na bira hin jiru kan obboleessa koo obboleessuma koo bira jirarraan kan hafe ana bira hin jiru yoon fudhadhe iyyuu immoo kan obboleessa koo nan qocca'u iggaabbaanyal.
Hangafa isaadha. Akkuma namallee gaafii tokko ol qabsiistee deebista. Addisuun yeroo tokko konkolaataa oofaa jira. Konkolaaticha eessa godhallee kan jedhamu akka gaafitti ka'aaraa isa sanumaan jette. Essee namni gaaffii kana gaafatu haati manaa koo gaafa mana warra isaanii dhatte iyyuu haadha manaa keessa gootee jedhanii akkanan gaafanni hin sodaataa jira. Gaafan akkas jedhu makiinaa oofeera oofeera oofaan jirallee eessa goote minaa gabbaaka deebiseera. Dhaabbachuu hin danda'u makiinaa koo bitamee haa ta'u kireeffamee haa ta'u minaa gabbaa. Maaltu isa gaashe? Okay, ada gaafii wayii si gaafadha gaafii tokko. Qoy yeet raayyaan hafittu. Kanan kenna gaafa gaafii. Qoy maali gammeen jarjariin kaatis. Itti fufi yaada. Xumureen jiraam. Oofeera oofeera oofaan jira. Eessa dhaabde minaa gabbaa maal eenyutu zabanya qaxaratee paarkingii naaf hojjetamu? Walumaa galatti yeroo tokkos yoo yaadatta ta'e jarri kunumaa akkasitti ilaannedha. Anis kanan beeku dhugaa qabatamaa kanan beeku kanaadha. Obboleewwan baay'een dhugaa dubbachuudhaaf oduu addisuun hagaarraa qarshii keessan isinirraa fuudhee jiraate qaataa mudoosaa maxxansitan baastanii kuni dhugaa qabatamaadha. Addisuun amantaa islaamaa manjibbaa miti. Isin baala ulataa obboleessa isaati. Dhugaan jiru kanaadha. Obboleessa keessan abdii ammallee yaalchifadhaadha. Guyyaa dubbateera uummanni islaamaa baala ulataa koodhaa jedhe. Namoota nama arrabsan tokko laalee jecha badaa hin darbadhu jedhe. Hin godhus kana miknaatu kaleessa wajjin nyaatee dhugeera. Ustaatota kabajuutu jira. Warroonni akkasii nama arrabsitan koomentii isaa arrabsiisa. Haga isinii danda'ame waan gaarii godha. Waan gaarii walii yaadaadha. Addisuun kana booda gaabbeet achi deebi'a maal jedhanii warroonni tokko jiru. Warroota sanii atumti deebii sirrii kennin deebii gaa deebisiif. Eeyoota akkasidhe kiristaana moo islaama? Gara lachuuyyuu yaadni akkasii hin kaa'u. Isa kiristaana keessaan akkas jedheeni waaqayyo sitti mee ergaa sitti himamee jedhi naa gaafadhuuni islaamummaa keessaa immoo ergamaatu sitti haasa'e moo allaatu sitti haasa'e jedhi naa gaafadhu ani dhiira baay'ee garan qabettu. Sorry. Sinii galee gaafan akkasiin jedhu isan fixeensaaf jedhee miila irra kaadhee waraabee budaadha jedhii naasee ittidhan jaartii waraabessa yaabbatte. Irra deebi'u. Isan fixeensaaf jedhee miila irra kaawwadhee budaadha jedhii warra ollaatti naasayee ittidhan jaartii waraabessa yaabbatte. Deebiseera se deebi'eef. Isa dhumaa kanas gaafadhu addisuun haadha manaa qabaa. Addisuu fuudhee. Waan akkasii kana taasama waan akkanaa kanaa deebii habbataa ta'e. Gubanne kanas gaafa aniitiin dhuftu yommuu harka bitaarraa immoo harka mirgaarraan bultanittani akkanan gaafanne ganama kaatani. Oromoon gaafadhe. Namoota akkasii isiniin jedhe sanaanii maaltu isin rakkisee? Yoon fuudhellee yoon dhiisellee kan jedhu naa deebisii fi fuudheeras hin fuunes yoo ta'e inni kun isin hin ilaallatu jedhiititti naa himi. Yoo fuudhin garuu sargii yaamamna mitiire. Yaamamna sargii. Durba moo dhiirassi gaafate garuu kana? Dhiirassi gaafate taanaan deebiin deebisa. Durba taanaan garuu miliyoona 16 dhageessaniif. Miliyoonni 16 hin jiru. Hin dhufiin abdii kutaa irraa kaasee waan akkasii kun amma baatan natti fakkaatu. Hin jiru. Abdii kutaadha. Okay. Gaafii isa dhuma.
interview mana goote gaa. COC. Eesh itti fufi. Abbaan nu ginaatti chiloome yaa'u isaafo sittiin baay'isu dhugaa rabbi kataa jedhi. Jedhi gaafadhu. No. Gaafadhu hin cannaqamiin. Okay, gaafumnaa isa nan dhiisa. Qabdaa xiqqooshii. Amma gaafii umaas gaafadhu. Dhugaa No, dubbachuu enough. gaafii. ምንም የሚከብድ ነገር የለም። ሴና አዮ ያለላና ጀሱ ደንዴስ ኦኬ ትፉፊ Amantii ta'uut. Namni haga maatii qiimitti qabattee jira. Har'a dhiifamatti deebitee ni saalta. ኦ Maybe. አጅብ እtti abdi raggaasaa gaafa dubbiin itti tolu ajib dhugaa waaqayyoo qosa jiraata wallaahi ma billaahi wanta of dinqisiifadhu yeroo baay'ee angaraa haadha kooti baye amma guyyaa har'aatti lapheen ku danda'e qiimiillee jibballee hin qabatu naman jibballee naman qiimii qabadhallee hin qabu. Hin jiru jechuudha. Okay. Amantaa Musliimaa keessa gaafa jirtu muudannoo addaati kan na mudate irraanfachuu hin danda'u bakka. Sirrittan yaadadha waan kana kan jettu. Guyyaa san jettee yeroo baay'ee kan yaadattu. Waan si mudate tokko nutti. Waa guyyaa tokko waa laman bichaa isinitti himaa. Akkuma isinitti himuu kana egaa guyyaa tokko otoo gara asaasaa deemaa jirru abdii fi xaayir galatoo taane reefuu gara islaamummaatti an dhufa yeroo sana uuduu godhachuudhaaf abdiin fa'aa ol seenanii uuduu qabataniitu taraan nagaa gaafan jedheedhu bishaanichi boombama tokko duwwaa fayyadamta waanta ta'eef namni tokko dhufee na durse. Achi booddee beekeensa laatu yookaan beekeensa gadu waan ta'eef yoo abdiin gad jedhe duukaan ol jedha yoo abdiin ol jedhe duukaan ol jedha waama isaan godhaniin godha malee hin beekun ture yeroo jalqabaa sana abdii ilaaleennaani isaanoo walakkaa gaaniiru. Miila koo tokko dhiqadhe abdii na eegaan jedheen akka seeraatti hin jedhamu ture. Abdii na eegaan. Na eegaadhe miila tokko dhiqadhe miila tokko tun naqatii nan fiigee dhaqee jechuudha. Achi mucaanni tokko dhaabatee na ilaalaara fiigee dhufee na qabee qoo wajjin salaannaati. Naan jedheen daganaa uuduu na gasheen daganaa mucaa sana wajjin salaanne kanan na mudate. Guyyaa tokko immoo baay'ee sagantaa wayii ture natti fakkaata eebba wayii abdiitu waamamee deeme abdii wajjin naqe. Gaafa naqee jedhu lakkaa isaanii na dursanii salaataniiru. Anaa fi salaata booddee tokkotu na hafa ture. Tokko na hafee gaafa dhu abdiin fa salaatanii gaafa xumuran bakka dhumeera hodhee bita kottelee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jedheen duukaa dhuman ol ka'anis. Achi booda abdiin tokko si hafa maal jedheen itti fufaan jedhe namoo keessatti. Inni akkanatu na mudate waan baay'ee jira mudannooni. Kaalsii tokko fudhadhee kaalsii tokko uffadhee kaalsii tokkos immoo uffadhee tokko baafadhee tokko uffadhees galee beeka. Masjiida keessa ga'ee kaalsii tokko uffachuu koo yaadadheen fuudheen kiisuma koo keessa kaadhee salaatee man xumure. Kunillee na mudateera. Kuni jechuudha duuka tokko ni qabne jechuudha. Garuu baay'een jaalladha dhugaa. Salaata sana baay'een jaalladha. Sagada guyyaatti 5 sana utuu danda'amee namni hundumtuu akkas godhee natti tola. Das ilaal. Ayyee okay. Fittee? Qoy fitne nariifatee xiyyaaqee allee. Mucaa qabdaatti nan gaafa. Amantaa Islaamaa keessa jechuun obboleewwan kee baay'ee jaalattu keessa ustaazaa ta'uu nama hundumaafuu jireenyi kun dhugaadhaa hin hawwisiisa. Garuu utuu eenyu gara dhugaa kana naa dhufee gammachuu kun danda'u kan jettu nama baay'ee jaallattu nama sadi namni sadeen kun odoo dhufee Yesuusitti amane baay'ee saapiraayiza ta'a kan jettu nama sadi ba'a. Gaaffii bareedduudha. Dhugaa dubbachuuf guyyaa sitti miiraan uummata Islaamaa baay'een jaalladha.
isuma dhugaa laphee korraan jaalladha. Amantaa Islaamaallee baay'een jaalladha. Sababii an jaalladhuuf immoo guyyaa haasa'eeran. Sababa namoota yartuutiif amantaa bareedaa kanaaf namoota gurguddoo waqqasuullee hin barbaadu'an. Akka guutummaa guutuutti uummanni Islaamanaaf baala ulee taaqooti. Baadiyyaa magaalaa kan jiran. Sagaleen kun jiraa ilaa? Jirta. Dhaabatee na bira. Yoo jirta. Guys, copy link yoo gootan obboleewwan eebbifamaa. Jirta. Innaa amantaa Islaamaa kana namni na biratti akka inni tuqus hin barbaadu, nama Islaamaallee na biratti akka namni tuqu hin barbaadu. Sababiin isaa dogoggorri barbaade jiraatu jaallateera namni sun. Dogoggorri barbaade jiraatu dogoggora sanaan arrabsuullee hin barbaadu. Amantiin koollee amantaan kiristaanaan jaalladhe kee jiru kunillee akka hin arrabsamu hin barbaadu. Baay'ee namoota gaggaarii meeqatu jira beektaa achi keessa. Ofii dhiisanii namoonni si yaadan. Ofii nyaachuu dhiisanii namoonni si nyaachisan. Hanqii waa tokko itti darbuu kan hin dandeenye. Okay. Sagaleen kee hin jiru. Injiraa sagaleen koo. Amma jirta. Namoota hedduutu jira jechuudha. So kanaaf baay'een kabajaa baay'een iddoo guddaa isaanii qaba amantaa Islaamaaf illee taanaan uummatichaa fi garuu nama sadiitu gara nama dhugaatti dhufanii kan jette sana yookaan Yesuus Kiristoosiin fudhatanii utuu jette sana ani immoo faallaa isaasii deebisuu hin danda'a. Gaaffii waan ta'eef. Unumta mala godhannu malee jaallannu malee sadii miliyoonni sadii iyyuu dhufuu danda'a. Dhufuu danda'a. Garuu ani nama sadii jira. Yaa ustaazota haa ta'u nama barbaada. Sitti maan jira. Sitti maan jira. Yeroo hundumaa otoo namichi kun pheenxee ta'e jedhee kanana irratti hawwoo jiraate. Nama lama qofaadha. Nama sadii hin beeku. Nama lama achi kee taa'eetu kun pheenxee ta'e dheena waan. Achuma kee taa'eeyyuu. Tokko raayyaa abbaa macaa baay'ee nawwa. Dhugaa baay'ee manawwa. Sababiinsaa tokko nama beekaadha. Nama bilchaataadha. Sadaffaan immoo bulchiinsallee liidarshiippii illee baay'ee danda'atu waldaa taasisuuf namichi sun dhugaa dubbachuudhaaf. Hooggansa baay'ee danda'a. Nama jabaadha. Lammaffaa immoo paasterii dhuma cimaasaa utuu ta'e namichi kun as dhufee wangeela utuu nu barsiise warra kiristaanaa kanan jedhu abuma asiin baay'een dinqisiifadhan. Utuu inni pheenxee baatee baay'een barbaada. Kana lamaan qofaan hawwa malee warri kaanii sammuu koo kee hin jiran. Guys, nama sadiin jedheenani dhugaa dubbachuudhaaf ustaaza baay'ee jaalannuuf kabajnu ustaaz Raayyaa Waaqayyo isaa yaadatuun jedhaani yaa ifuufin jedhaani baay'een nama gara wangeelaa akka dhufaa'u keessaa isaan tokkodha. Sababummaan kabaju baay'ee jaaladhu gara dhugaa kana akka dhufani naaf fedhaa jechuudha. Obsishaa weelkaa biraan dhugaa abboma as guyyaa tokko wangeelichumti si harka jiru sun immoo si ifee karaa sirrii si ifee akka gara gooftaaf waamicha guddaan isinii godhaa ustaaza baay'ee jaaladhu kabajuudhaan illeedha. Okay. Gaafisitti baay'isee laata? Nama biraasa qaba. Obsinaan ina walitti si dabarsa. Baay'isi. Kumarra garuu sadinaan qaba. Obsishaa weelkamaa naa dhufa. Gaafii ijoo sadiitu naaf umarra si gaafata. Eeshi na gaafata. Na gaafata. Obsaan nagaan waan gaafate. Tole nagaan waaqayyo dachaa ta'e hunduma keessaniif haa baay'atu. Warra gastii irraa warra jala jirtan yeeti nama baay'ee jaalannu addisu gaafa tokko si dubbisu osoo jedhu neetworkiin kiyya sirriin turree na buuse. Welcome biroo baay'ee si jaaladha si kabaja. Ati nama cimaadha. Baay'ee si kabaja baay'ee si jaaladha. Eebbifama carraa yoo argadhe booda nan dubbadha. Amma nagaa nagaafadhu waan jedhaniif isin jaaladha baay'ee. Dubbachuu dandeessa obsishaa. Waammishaa kaastanii gaafii akkana bareedaa waaqayyoon
nama ofirraa dhiibu tokkollee hin qabu. Hojii waaqayyo akka hojii ofii akka nu amma hojjannu kanatti fayyina dhala namaa hojii godhate waaqayyoon. Kana yoo isiniin jedhu akkaataa yaamicha kennaayyuu fakkeenyaaf Iyesuus Kiristoos iddoo garagaraatii waame namoota kan qurxummii qabdu irraa kan beektota barbaadee hin yaamneeyyu nama waame bakka walumaa galatti nama osoo hin filatin osoo addan baasin jechuudha. Kanarratti baay'ee natti toltee maali wanti ati natti toltee isaan kaawwan yoomaayyuu miti namoota lamaan kanneen garuu osoo dhufanii jette yaadni keenyaa ta'eera. An akka kiyyatti martuu akkan duune osoo dhufanii jedhe maaliif du'a jala jiran anini abidda harkaan qabeera. Abidda sani hin beekaa jechuu gatii abiddaa. Daa'imti abidda harkaan qabdee hin beekne garuu gara ibiddaa maal taatiin deemti. Ka siqaayi makaraa bittaa maltuu dassilanyaan. Siqaayii fi makaraa keessa rakkannee baane. Isaan kunniin warroonni amma ati maqaa dhoofte kunniin dhugaa wangeelaa isaan dhibeetii miti. Abbootiin seeraatiif Yahudonni Fariisonni Iyesuus Kiristoosii kana beekanii isa dhugaa akka ta'e amananii maal ta'anii jaarsolee mana sagadaa sodaatan. Mana sagadaa kana keessaa nu ari'an jedhanii sodaataa turan. Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 42 irraa kaasaa dubbisaa dhaqa. Isaan kunniin dhugaa wangeelaa galeefii jiran garuu maal nuun jedhanii namoota sodaatan. Kanaaf dhaamsi kiyya guddaan osoo na dhagaa jiraatte jarrini ulfinna namarraa dhiisaa waaqarraa argattuu gara waaqaa deebi'aa jedha. Kana karaan dhugaan jennata. Yoo dhugumaan salaanni kan kee rabbiin biratti fudhatames jennata galuu barbaadde gara narra bilbilame gara Yesuusii koottaa isiniin jedha. Eebbifamaa itti fufa isin jaalladha. Eebbifama. Waamicha guddaadha kun waamicha kabaja. Dhugaa eebbifame Waaqayyo bara kee haa eebbisu. Anillee waamichuma kanan isiniif godha. Oolaan isiniin jedha. Asumaan chaalenjii guyyaa beeksifadhe tokkoon asumaan isinitti himaa odoo namoonni baay'een hin bahinii jechuudha. Obboleewwan keenya Islaamaatis baay'inaan waan as jirtaniif kan Kiristaanatis. Kootaame waan wayitiin chaalenjii wal goonaa isinis obboleewwan Musliimaa quraana keessan qofarraa dhugaa akkan barsiistan yookiin dhugaa walii dhaggeeffannee nutis macaafa qulqulluu qofarraa gaafa quraana barsiistan fiddanii macaafa keessa osoo seeniin gaafa immoo macaafni baratamu fiigamee quraana keessa odoo seenamini chaalenjii kanaan heetiitu isinii dhiyyeesse kottaa walii dhaggeeffannee dhugaa jirru hundumaayyuu wal hubachiisnaa isiniin jedha. Kanammoo gaafa ta'u gastii tokko irratti mee fudhadhaa hin dandeessu. Ani yaamicha kana fudhadheera akka kiristaana tokkotti abbaa feete waliin yaame marii kiristaanaa. Okay. Macaafa qulqulluu qofarraa. Macaafa qulqulluu. Wangeelarra waan jiru waan musliimotatti gaafii ta'u hundumaafuu fudhadheera kun. Okay. Islaamis quraana kee qofarraa gaafa quraana kee dhaggeeffadhe aloonni taa'ee dhaggeeffate. Kabajaan, jaalalaan, wal kabajuudhaan, naamusaan waan akkasii kana chaalenjii godhadha. Of dandeenye macaafni keenya qulqulluu danda'a. Keessan quraanaa, hadiisa hundumaa fidadha. Kirikiri osoo hin ta'in dhugaan kanan na bira jira. Iyesuus Kiristoos dhugaa jireenya karaa akka ta'e macaafa qulqulluu keenyarraa Waaqayyoon akka ta'e macaafa qulqulluu keenyarraa isin hubachiisnaa jechuudha. Kanaaf isinillee mee chaalenjii kana fudhadhaan isiniin jechuu jaalladha. Du'atti nama 1,000 galtu jira. Yeroo sanan dubbadhee hin dagadhee dhiifama waliin fudhadhaa chaalenjii kana asumaan gara gaafii keenyaa deemina. Adoko. Thank you.
waan baay'ee nu deebisteerta. Jirra. Gaasittiin cimsu baay'isee. Cimsi rakkoon qabu. Cimaa waaqa malee cimaa gaaffii hin beeknu. Yaa kan uummanni illee firiitti ta'u. Yeroo amantaa Islaamaa keessatti turtee fiqiranyaa godhattee turte yookiin gaafatamtee turte ይሄ ነገር እንድታብራራልኝ እፈልጋለሁ። ማታ ቃቂ ማየቴ ኦብስነ ለላሊን ጋይስ dhageessan ka እንደጋማ maalaan jettirranaa deebiime. Adoo muudii walitti qabannaaree dhageessanii jirtu. Yeroo ishii dhugaa irranaa deebi'e. amantaa islaamummaa keessa yeroo jirtu dubartii islaama yookiin amantii yeroo seeti tokko kan taate hiriyaa godhatteerta yookiin fiqiranyaa isa jedhamu san yookiin immoo gaafatamtee jirta. Kan duratti yaada baay'ee. Nagaara kaayeeti. Akkamati. Ara wali galchame. Aweel gad. Gaafatamuunis mirgaa gaafachuunis mirgaa. Gaafatamuunis rakkoon qabu gaafachuunis rakkoon qabu. Kan jedhuun birasii darbu. Yaa isa jiru himiiti maybe ishee sun yookiin dhugaasi jaalattee ati gara amantaa kanaa dhufteerta. Asuma poliitisanii. Qalmaaf na qopheessaa taa'e. Qalmaaf na qopheessaa taa'e. Akkasi. Kiristaanummaa keessatti namni jaalalaaf si gaafateen jira. Yoon siin jedhee lakki jechuu dandeessa yookaan eeyyee jechuu dandeessa. Addunyaa kanarra namni hin jaallatamne hin jiru, namni hin jaallannes illee hin jiru. Jechuun dubartii afaa deemame waan xinnoo gurratti calaala jettirraa kan ka'e si gaafadhe obboleessa kotti fufi. Dubartiidhaaf deeme kiristaana bira moo islaama bira? Islaamota biraa akkasuma wayii akka waan fiqirii qabee naamina waan jedhamu tokkollee ture. Yaa nagarnu afraa. Jechuun dhugaa waaqaan isin sobu erga dubbadhottani waaqayyos natti hin fidii waaqayyo ofiisaa galatu dubartii irraa jaalalli na qabee hin beeku. Maashaallah. Okay. Okay. Isa dhugaa na qabee hin beeku. Gaas dhugaa fakkaataa wanni kun. Ishi yaa ta'u. Okay, hin fakkaatu yoo jedhame akkamitti yoottani gaarii taadhee yaada. Gaarii akkamitti yoottani deebisinii taadhee yaada. Dhugaa dubbachuuf taanaan intala tokko hin jaallatte jechuun haadha manaa kee godhatte jechuu miti. Bakkeetti yoon si jaalladhee fi manatti kana si jaalladhu tokko miti. Sa'aatiin kun yookaan fakkeenyaaf amma bara obsinaan fuudhee bara amma keessa jirru walqixa miti. Barri 2012 fi barri 2013 kun 18 nama wal keessa jirru walqixa miti. Barri kuni baratti dhaloonni wangeelaan kakatee quraanaan kakatee wal sobee boon immoo deebisee wal ganu wal kaadu waan ta'eef inni guddaaf inni guddaan dubartii tokko gaafachuu nan danda'a na gaafachuu dandeessi jaallachuu danda'a na jaallachuu dandeessi guutummaa guutuutti garuu laphee koo banee fi jaallachuu kan danda'u gaafa isheen mana koo geessee haadha manaa koo taate qofaadha. Amma sanatti persentii 100 keessaa 15 yookaan 20 jaallachuu nan danda'a. Ofiin bifachuuf jecha maraachuuf jecha jechuudha. Kanaaf dubartii mana haadha ishee jirtu jaalallee godhee duukaa maraachuu mannaa gaafa isheen na bira dhuftu haadha manaa koo ta'ee isheef maraachuu naa wayyaachuu barbaadeen walumaa gala kanuma. Asuma shamarran keenya bilxoomaadha. Dhibba jaalattanii akka miidhamne warri dhiiraa bilxiidha argitanii hambifachaati. Asumaan okay. Kasi jaalattee kasi jaallattee irra deddeebitee gaafii akka kanaasiif iyyeessiteen jirtu. Maalodha. Sarginaa qopheessaartii yeetiini. Yeeti nagumaati garuu. Yaa mallis gaafii dhagaa gaa'is yaa qeenoo. Gaafii yeeti maal akka adda siimuu adda baasee. Naagaleera na jalaa dhokateen jiru baay'ee maaliifin naagaleera
Maaliif naa galeera siin jedhe beektaa? Maaliifin akkasittiin deebisaara? Dubartiin Islaamaa naaf obboloota kooti. Personaalitii akka amantiitti yoo ta'u baate illee jechuudha. Sammuu ilma namaatiin yoo yaade obboloota kooti. Addunyaa jaalalaa keessa yeroo jiru sanatti gaaffii isheen na gaafatte waan isheen taate maal akka isheen taate cimina ishee dadhabina ishee kan kiristaanaallee kan islaamaallee eeyyii akkasiidha eeyyee sana dhadhee shamarra tokko bacirraa shanafee tafa malee mooraaliin ishee akka inni warad jedhu gochuun barbaadu. Fakkeenyaaf jala teessee na dhaggeeffachuu dandeessi irra jiraatte na dhaggeeffachuu waan dandeessuu fi yaa naa galeera garumaa inni mooraaliin nama kana akka inni miidhamu waan ani hin barbaanneef achumatti dhiisuu waan hin barbaadeef. Mikinaan isaa dubartiin haadha keenya, buleetti keenya, haadha manaa keenya kaleessa immoo waan jaalalaan waliin dabarsinee wajjin haasofne asirratti fidee nama kanallee qalal godhee salphisuu hin barbaaduuni. Kanaaf dhuguma namaaf galatoomi. Dhugaa eebbifame waan gaariidha kan nu deebisaa turte. Okay. Ay baqa dadhabne. Mul'ataan fidaartii. Gaafii. Ergaadhaan fidaartii. Kana booda addisuun birrii keenya fudhate maali girrigirrii koomentiin kaastanii dhaaba isinitti meera. Dhugumaanillee wanta eegaa ture otoo dhugumaa qarshichisi waan akkasii bira jiraate qaata ol baastan baay'isawwe. Akka jirre beekan tanaan dur adeemlama addisuun islaama keessa taa'ee akka isinummaa waa tokko beeka akka hin jirre akka harka isaarra qarshiin keessan hin jirre aqwaallo. Garuu galatoomii ulfaadhu ati obsaadha baay'isawwe. Unat baxaan gobaziidha. Lame jechoota kana hundaa. Ani immoo hundaa waan itti dabalaaf. Hundaa waan itti dabalaaf. Qarshii keenya fuutee miti shamarra keenya jaalalaaf gaafatte kan jedhutu jiraate miseejii koo wajjin illee utoo naa baase. Shamarrumaan islaamaa jaallatte jaalalaaf miseejii wayii barreessite namni jedhutu jiraate. Tokkoffaan maaliifan obsa beektaan? Waa lamaafan obsa, waa sadiifan obsa. Tokko dandamadhee nama guddaa ta'uudhaafan obsa. Lama obboleessa koo achi keessa jiru ilaaleen obsa. Sadi ustaazota uummata islaamaa miskiinota kaleessa dheengadda obboleessa koo naaf qaqqabee du'a na oolchaniif jedheen isaanii fedheen obsa. Malee natti dhaga'amuu didee miti. Dubbattee nama miidhuurra tuffattee nama dhiigaa fadhiistu ofii keefisiin hafta nama sanallee nan bifatta beette. Tokko kana waaqayyoodhaaf haa galatu. Phiinxee keessa gaafan tures karaa dubartiif karaa birrii maqaan koo dhahameen beeku. As keessa ergiin naqees karaa dubartiif karaa birrii maqaan koo dhahameen beeku. Qobaadhuma koon dhufe qobaadhuma koon galee har'allee borillee kana narraa of eeggadhu. Laayivii waaqayyoon jaallanne shamarranii wajjini duurooma waaqayyoon jaallanne immoo qabeenya biyya lafaa karaa waaqayyoon jaallanne akka inni itti dhufuun barbaadu. Karaa waaqayyoon na barbaade kan sarraatanyaa yookaan leestiroota eellee waaqayyo wajjin hanqii namaaf irraa eeggadhee jiraachuun filadha. Har'allee borillee. Kanadha wanti jiru. Hinki waadoo galatoomuu ulfaadhu dhageessanii jirtani. Arrabsoo baay'een otoo barreeffamu waan obsiif qaba. Tokkoffaa amantaan nama arrabsin jedhu amantaan kiristaanummaa. Nama jaalachuun keessan jaalala dhugaa ta'u jedha wangeelli. Obboleessa kee jaalladhu akka keetti jedha. Nama akka mataa keetti jaalladhu kan jedhu kun sagalee waaqayyo isa jiraataati. Kanarraa kan ka'e kana bichaas osoo hin ta'in isinii obboleewwan musliimaa baala ulataa kootii isiniin jechaa jira. Obboleewwan tokko tokko of qaba koomentii keessan of qaba seenaa bareeda hojjedha. Baala ulataa gaafa lubbuu obboleessa isaa wal'aannachuudhaaf ustaazonni baay'een akka dadhabdan argaa jirra. Kuni dhugaa ukataa miti. Kanaaf foon tokkichatu xannachamee qajeessa jedha Oromoon. Kanaaf hamaa isiniin deebisu baay'een keessan akka inni maanoo tuqu gochaa barbaaddan hin godhu akkas. Arraba isaarraa waan gadheen eeginaa yoomiyyuu jechuudha. Dargo. Kanaaf adaraa keessan of qabu yaalaa warri kiristaanatis obboleewwan kuuwwanis eebbifamaadha. Abbaa jiru baga nagaan dhuftee anaa dhufuree kan isin argakko tarbuu qabanne. Nagaan isiniif haa ta'u hunda keessaniif iyyuu akkam jirtu nagaadha barumsa guddaa argachaa turre. Nagaadha akkam jirtu nagaadha. Almuu
Jirra galata gooftaa. Jirra galata rabbii nagaadhaa sim. Infittee gaaffii ishee. Baga Iffinne jiraatanii addee Immoo sin gaafadha obsinaan silaa. hundi keessan galmee Ammati natti taphattee mataan si dhaaba silaa. Bareedaa ko abbaa jiru. nagaadhaa akkam jirtu? Uteettanaan jettee hantee kun. gabaasi qabee addisuu iddoon. Baay'ee wayi gaafii wayi na yaadachiiste. Qiimiinsi qaba. Wayi dhaggeeffadhu. Yoonii Baay'ee interviyuu kee keessaa amma kanan baay'ee jaalladhee fi ergaa guddaa dabarseedha yaadu. Satammadhuma irratti laatte warri namoonni kana jala jiran dhuguma barumsa guddaa irraa argatu yaada. Namni tokko maaliif namaa deebisuu akka dhiisu. Bargiti namaa deebisuu dandeessaa. Sanamni jet tokko si arrabsatu 2-3 goote deebisuu dandeessaa. Jecha namaan jechuu dandeessaa. Garuu wanta yaaddu akka qabdu waan ofirratti ilaaltu oolmaa jechuun bakka namni gargaarsa kaleessa sii godhe akka yaabdu kun nama guddummaa kee agarsiisa baay'ee. Amananis dhiisanis jechuudha. Lammaffaa obboleessa achi keessaa qabdaa. Kaleessa ustaazota obboleessa kee bira dhaabbachaa turan qabaachuu kee kana laaltee dhiisuu keef baay'ee appreciate you dhugaa dubbachuuf jechuudha. Innaa namoonni koomentiidhaan kallattii adda addaatiin mooraalii isaa tuquuf jechaa jirtan bargita akka inni waraabamaa jiru sin beekna namoota kana godhan akka isaan dhiisisan. Kanarraa kanaaf immoo jireenyumti kiristiyaanummaan nuun Kiristoos irraa fudhanne illee akka nuun jallaadhaaf jallaa akka inni dhufetti akka deebii laannu nuun godhu jireenyi nu Kiristoos irraa baran amalli nu Kiristoos irraa fudhanne jechuudha. Kanaaf jireenya Kiristoos irraa arganne sana kallattiidhaan jiraachuu utuu sirra jira yaada jedhuun qaba. Waaqayyo sin eebbisu. Gaaffii tokko itti si dabalan immoo yoo tolee naa jetta ta'e. Gaaffii tokko kan gaaffii lama. Firiidha. Eeshi. Carraan guddaa tokko sii kennamee jechuudha. Biyya lafaa kanarraa kana balleessi yookaan dhabamsiisii jedhamee carraan tokko utuu sii kennamee maal balleessita biyya lafaa kanarraa? Hiyyummaa. Maaliif jette? Hiyyummaa jechuun seexana umuriin ishee jalqabaaf xumura hin qabnedha. Hiyyummaan baay'ee baalageedha. Addunyaa kanarraati beekaallee wallaalaa kan gootu hiyyummaadha. Hiyyummaan immoo nama jabaallee dadhabaa gooti, jagnallee sodaataa gooti, ijallee si laaffisti. Gaafan akkasiin jedhu Oromoon waa tokko dubbata. Mindinno sirba tokkotu jira. Bishaan gaariin halkan yaa'a nama dhuguutu hin jiru malee dubbii gaarii hiyyeessa taasa'an kan dhaggeeffatutu hin jiru maleedha. Randeebiyaa. Bishaan gaariin halkan yaa'a nama dhuguutu hin jiruuf malee dubbii gaarii hiyyeessa taasa'an nama dhaggeeffatutu hin jiru maleedha. Akkas jechuun maal jechuudha? Namni qabeenya guddaa qabu yookaan haftaamiin tokko birriima miliyoona 5 miliyoona 6 qaba yoo ta'e maahimiidha faaraa nama kutaa 5 yookaan 6 2 3 hin baranne yoo ta'e dhageettiin namoota dhageettiin moototaa dhageettiin namoota hundumaa gara isaa qabeenya qabu sanaati. Hiyyeessi immoo sammuu guddaa qabaatee beekumsa guddaa qabaatee taaleentii addaa guddaa qabaatee waa uumuu kalaqa uumuu guddaa qabaatee maallaqa hin qabu yoo ta'e qabeenya hin qabu yoo ta'e wanti inni godhu sirrii ta'uutuu beekanii namni hiyyeessa dhaggeeffatu hin jiru. Siigalee fakkeenyaaf salaamtaadhuma nagaadhumti hiyyeessa harka fuudhamuu fi sooressa harka fuudhamu tokko miti. Hiyyeessa lapheedhaan dubbisaa be sooressi. Sooressa garuu gad jedhee dubbisa. Kunuu garaagarummaa hiyyummaati qabeenyaati. Sooressi sa'aatii kamiyyuu nama birmatuuf qaba. Hiyyeessi garuu nama birmatuuf hin qabu. Dhaggeeffadhu. Inni xumuraa sooressi baay'ee sadarkaa istaandardii qabatudha kan inni eeggatu. Keessummummaa kabajallee nama biratti. Sooressi. Hiyyeessi garuu sammuu guddaa qaba, barnoota guddaa qaba, dibata guddaa qaba, ayyaana guddaa qaba, beekamtii guddaa qaba. Garuu iddoon qabu. Garuu nama ta'e dhalate. Kanaaf addunyaa kanarraa maal balleessitatu naan jettee carraa naa laatte hiyyummaan lafarraa balleessan. Qoshaashaadha isheen baay'ee. Waaqayyo si haa eebbisu. Eeshi. Gaaffii lammaffaadha.
Fakkeenyaa fi Waaqayyo ganaa si jiraachisaa yaa ganaa hojii gurguddaa hojjettan namanaa fakkeenyuma si dhaan akka nu ibsituuf jedhani baay'ee dhugaa dubbii gurguddaa sirraa barachaa jira. Duudhaaf guyyaa sadiitu si hafee siin jenna fakkeenyaaf. Guyyoota sadan kana keessatti maal goggoota fakkeenyaafati. Guyyaan sadii baay'ee fagoodha. Duudhaaf. Guyyaan sadii baay'ee fagoodha. Sa'aatii dhumaanuu yoo keessa sa'aatiin sadii baay'ee fagoodha. Spirituwaaliidhaan yoo ilaalte jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa sadii naaf yoo ta'e hojii bal'aan hojjechuu danda'a. Tokko sadarkaa jalqabaa irratti namoota miidheef namoota na miidhaniif dhiifama gaafadhaa dhiifaman godhaaf. Maatii koo dabalatee. Inni sadaffaa xiqqaatu haa guddatu namoota hundumaa karaa jireenyaaf dhugaa Waaqayyoo kanan itti hima. Itti fufee kan jiru maal goota kan jettee fi yoon qabaadhee namoota harka qalleeyyii guutummaa guutuutti hin gargaara. Yoon dhabe garuu akka namoonni gargaaran gochuu. Walumaa gala immoo namoota hundumaa dhiifama godhee fi dhiifama fudhachuu. Kanaan an dabarsuu barbaadan. Qalbii qofaa jijjiirrachuu. Waaqayyo bara kee eebbisu dhugaadha. Deebii man barbaadu naa deebistee tokko qalbii jijjiirrachuu lammaffaa immoo wangeela kiristoosiin nama biraan ga'uu umuriin keessi hafe Waaqayyo kanaan si eebbisuu siin jedha. Inni dhuma yoo itti naa dabalte tokko duwwaa kanuma si gaafadheen coo namootaaf carraa laadda nan ba'a. Eshi bara jiraattu keessatti fakkeenyaaf kaleessas chaalenjoota hedduu dabartee dhufteetta.